namni isin hedduun isaa kama isin irraa fayyadamu malee hatta namoota gurguddaa illee tahee kabiraa illee tahee aalimma illee sheekaa illee tahee namoota hedduu yeroo baay'ee hin fayyadanii mee haala arjummaa kanaa wal qabsiisanii wanti jettan yoo jiraate ustaad. Hojiidhaan yoo jette bakka loon hin oolin faltiin barbaadanii jedhan nama humaan qabne irra arjummaan barbaadanii arja jechuun nama dhibaa garuu arjaan namaa silaa'uu osoo qabeenyaan hin ta'in itti haajamaniiti beekama. Waa sadii bakka sadii malee hin beekamtu jaanii jeeni namaa lola seenu malee hin beekamu, obsaan namaa aaru malee hin beekamu, arjaan namaatis itti haajamtu malee hin beekamu. Qabeenyaan hin beekamu namni ni qabeenyaan hin madaalamu. Afaaniin dubbachuu itti sirriidha. Wanni haala gaarii jaan kun wal qabataadha. Nama kabajuun, arjummaan, jeenummaan, murannoo qabaachuun, ifitti amanuun, obsa qabaachuun, nama yaaduun wanni kun hundi walii hidhaadha. Nama arjummaa qabuutu akkuma namni waa qabu malee arjaa ta'uu wayitaati. Jeena ta'u malee arjaa ta'uu hin danda'u. Arjaa ta'u malee jeena ta'uu hin danda'u. Murannaa qabaatu malee arjaa ta'uu hin danda'u. Ifitti amanuu fi wahitti amanuu qabaatu malee namni takka rabbumatti amanaa takka namatti amana jaaniimi. Lamaan kana qabaatu malee waan kana gahuu hin danda'u. Ani kuni haasa'u mana haasa'u irraa ati fudhattee jee yaada malee waan hin qabullee jee yaadu ammoo irra hedduu dhaamsaan namaa dhaabu keessaa namni ati nama fayyaduu yaadu fedhii qabaadhu. Nama kana Nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti waan inni dhaamsanii namaa dhaame keessaa horii keessanii nama hundaa ballachuu hin dandeessanii qomatee san balladhaafi. Arjaa ta'uufis qomaan ta'uudha malee horiidhaanii miti horiin ta'uu hin dandeessu qabaachuu dhabuun mala. Kanaafuu dhaamsanan dhaamirraa akka ati fudhatte dhaamsanan hedduu yeroo hedduu dhaamurraa fudhatte jee yaada waan na gaafatte kanallee. Anatu gaafa tokko beektaa waa barbaadeetini saahibi hankee tokko maqaa isaa nuti Sheek Jamaal Aliyyii akkam tujjaara mallaqa qaba jennaan tujjaara mi akkam jennaani lakki Sheek Jamaal Aliyyii tujjaara mitiyyuu qalbii isaatti tujjaara naan jedhe. Kanaaf jechi sunillee waa hedduu na barsiiste. Egaan ustaada keenya mata dureelee qabsoo Islaamaa qabsoo Oromoo qabsoo Oromootii fi qabsoo Islaamummaa sana jettu silaa qabadheen yeroon bilaa gabaabateetiin jira isinillee yeroon keessanillee isin jira deemutti jira mee dhuma irratti ammoo karaa biyyaatti asaa deebinuu qabxiilee sadeen ammaa olitti dubbise kan ammoo yookaan kallattii chaayinaala TV biraatiin yookaan asumarraa walitti deebinee guyyaa biraa yoo nu hayyamtan irratti marinu isaanii maaliif jennaan qabsoo Islaamummaa keessa isin dabarsitanii hedduu bal'oo akka taate nin beeka keessaa yeroo ahbaashaa sanin akkasuma qabsoo Oromummaa irratti waan jijjigatti abda illee waliin taatanii fi abda illee wajjin gootan waan abda illee siin godhin waan hedduu jiran akkasuma wal bira qabnee qabsoo Islaamummaa fi Oromummaa illee bakka takkatti akkasiin wal nyachiftanii hojii deemtan kasla haasofni yeroo nu bilaa gabaabbateen daawwattoota keenya yeroo biraa qabxiileen kunniin qabxiilee gurguddaa waan ta'eef amma yoo jalqabne xumuruu hin dandeenyu waan ta'eef gara dhumaatti deemnee haalli biyyi teenya amma irra jirtu deebineetini biyyi teenya maalirra jirti akkam jirti waan jedhu yaada keessa sirraa qoodameetiin sagantaa keenya gara gola buutii deemna inshaallah haala biyya irra jirtan manuuf hima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wanni jabduun kana namni bakka keessa jiru hin beekne namni waan dabre hin beekne bakka jirus hin beeku. Namni immoo waan dabree fi waan amma keessa jiru hin beekne fuulduraas waan ta'u hin beeku. Waan dabrerraa waan amma keessa jirturraa namni waan fuulduraa ni qaraa. Oromoon akkeetti guma himaasitu. Ijji gaara kana duubatti nagarreeta muqaaxaan firraa guuranii ijaan. Gaara duubatti ijji nagartu. Akkana jechuun namni tanarraa waan biraa qiyaafachuu hin beekne jechuudha. Fakkeenyaaf akka keessa dabarrees ni beekna. Akka amma keessa jirus ni beekna. Asirraa akka fuulduraallee qiyaasuu ni dandeenya. Gimmituu ni dandeenya. Meetiruu ni dandeenya. Wanni namni hunditti amanuu qabu biyya tana keessatti tokkummaan hin jiru. Biyya tana keessa qixxummaan hin jiru. Biyya tana keessa bilisummaan hin jirtu. Biyya tana keessa mirga wanni jaan hin jirtu. Amma bilisummaanis ni jirti. Mirginis ni jira. Waliigalatti akka waliigalaatti dimshaashatti yoon isinii gabaabsee jijjiiramaa jira biyya tana keessatti. Namni jijjiiramaa hin jiru jee matuma isaati sammuu isaatu hin jijjiiramini. Namni rabbiin itti jee wanni godhe baara keessa taa'ee dheebota. Baara keessa dhaabbatee dheebachuu dandeenya namni. Hin jijjiiramne jijjiiramni hin jiru namni jee inni sammuun isaa hin jijjiiramne. Yookaan hoo jijjiirama kana akka inni itti eegu jiru jira akka inni itti eegu jiru sanitti isaan jijjiiramne akka inni barbaadu sanitti. Isatu hin jijjiiramini. Kanaaf akka amantaa Islaamaatti Islaamni biyya tana keessatti hedduu dhiibbamaa ture. Mirga amantaa jira. Akka saba Oromootti sabni Oromoo tokkoffatti biyya tana keessa miidhamaa ture. Akka saba Oromootti mirgaa jira. Akka namummaatti mirgaa jira. Akka
jiraata biyya tanaatti namni mirga qaba kuni oromoodha akkana haa ta'u kuni saba biraati akkana haa ta'u wanni jaanis hin jirtu akka waliigalaatti jijjiirama itti fufuu qabu fuuldura kan aalimni akka aalimaa bira dhaabbachuu qabu hayyuun akka hayyuu bira dhaabbachuu qabu hoogganaan akka hoogganaa bira dhaabbachuu qabu abbaan humnaa akka abbaa humnaa bira dhaabbachuu qabu abbaan qabeenyaa akka abbaa qabeenyaa bira dhaabbachuu qabu kayoo bira dhaabbachuu baate dura namni itti rakkatu isaa dura namni itti miidhamuu taa'u isaa akkasin namni itti amanee bira dhaabbachuu qaba. Sa'aan keenya yoo dhumaatiin jira inshaallah mee waa'ee majlisa irratti gabaabsatanii waa'ee majlisa dabree irraa as fudhaatiin gabaabsate waa'ee majlisa mee hawaasaaf ibsa. Jaldeessaatu boqqolloo seenee akkuma boqqolloo guurrachuu eegaletti tokko wanni ija buutee jedhan hubni ija buunaan huba ija keessaan hafuudhi jennaan ijuma guutuu keessa fuudhee gizeen jarjaraa harkarra kaayee fi ati keessa laalladhuu jeen hubuma sanuu ijuma keessaa fuudhee. Kanaaf yeroonis waan gabaabbatteef dhimmi islaamaa yeroo hedduu waan islaamni irratti dalaguu ture akka islaamni itti eegaa ture sanis hin taane wanni keessaa tolees ni jirti wanni tolin taganaa toluu qabdus ni jirti wanni jijjiirames ni jirti wanni jijjiiraminis ni jirti ammoo jijjiirame jennee gallee taa'uurra waan hin jijjiiramin hedduu jira ta duraa haateeni bareeddii jennaan isiinuu karaa kana dhufaa jirtii jejaan namni gurbaan haateeni bareeddii jennaan isiinuu karaa kana dhufaa jirtii jejaan hin jijjiiramne jechuufis waliin agarraa akka jijjiirame jechuufis hojiin hojjechuu jiru ni agarraa kanaafuu waan gallee irraa rafuu qabnu miti rakkina guddaa jira ani yeroo takka miidiyaa hamiltan irratti nama hedduu wajjin teenyee haasofnee oguu parsantii keenyu dhibbarraa 20 jijjiirame 80 jijjiiramne hin jedhe kanaaf wanni jijjiiramin hedduu jira kuni gallee rafuun qabnu itti fufuu qabna irratti hojjechuu qabna hojii godhachuu qabna namni hundinuu suduuda isaatiin irratti dalaguu qaba majlisa irraa wanni barbaadu mataa isaa jijjiiruu miti inni mataa isaa jijjiiruu miti hojii ummataa jijjiiruu namni sun jijjiiramuu miti okkotee jijjiiruudhaaf wanna sunsumaa fi okkoteen jijjiiramuudhaaf waxiin hin jijjiiramtu waxummaan sun yoo jijjiiramte malee amma karraa barbaadamu hojiidha jijjiirama hojii sani hojiin jijjiiramni hin dhufne guututti kana hawaasni keenya warri amata baranaa hajjii deeme hundinuu ragaa baha akka jijjiirraan hin jirre ammoo namoonni jijjiiramanii jiran namoonni jijjiiramuu kan barbaadamu hojiin jijjiiramuudha kana waliin itti deemnee hawaasninis warri jijjiirame namoonni jijjiirame sinis warri ala jirus hundinuu waan irra dalaynee jijjiiruu qabnu rakkinni guddaanis ni jira bakki wani jijjiirame hedduu jira dur majlisa namarraa eeganii arra majlisa namarraa eegnu isarraa waa eegna isarraa rakkoo eegna gaafa duraa innummaanuu khawayirraa eeganii wanni inni hojjetu masgida cufsiisuu ummata wallolchiisuu halqaa quraanaa cufsiisuu nama biyyaa baasuu maqaa nama baasuu kana majlisa irraa wanni dur eegamaa ture wanni irraa sodaatamaa ture wanni inni hojjechaa tures kana arra ammoo majlisni amma jaarame wanni isarraa eegamu masgidan jaaruudha majlisa ilmii jaaruudha du'aata warra da'waaf qabe warra ummata barsiisuuf qabe jireenya isaaniif qabuufi kana godhanii hungana irraa eegama waan ulii waliin irraa eegnu ka amma jiru kunis gana masgida ni cufaa fi ni jaaraa nama wallole walitti araarsaa fi danuu wallolchiisaa wanni guddoon majlisni dura hojjechaa ture nama wallolchiisuudha ka ammaa kunoo wal nama lolchiisamu waliin nama araarsa tokko nama godhamoo nama addaan diiga masgida jaaramoo masgida diiga madrasa jaaramoo madrasa dhaabsisa nama biyyaa baasamoo nama biyya galcha ulamaa'ii biyya irraa baate hayyoota ulamaa'oota hooggantoota warra biyya alaa jiru asii galchamoo moo kanuma jiru kanaa uni baasaa san waliin itti dhufnee agarraa ammoo akka akkas ta'uun barbaannu cinaa dhaabbannee naman taane ammallee keessaa baasnee nama ta'u ammallee itti finnee warra ta'u ka keessa jiru itti dhiisnee bifa kanaan wajjin deemuu qabna majlisni jijjiirame hin jijjiiramne gabaabduutti jijjiirame namoonni jijjiirame hojiin amma dura hin jijjiiramne hojiin akka jijjiiraman barbaanna naman taane ammas waan hawaasa keenyaa galuu qabnu yeroo garigarii halloon maali hoolaan ama jedalloon hoolaa saree halloo hoolaa uffattee ni dhufti namatti namoonnummaan dur majlisa kana keessatti nama dhiibaa ture nama miidhaa ture kan huccuu biraa uffatanii keessatti deebi'anis ni jiran tokko inni lamadaa namni duraan majlisa keessatti dahaninnatii ta'anii ummata keenya hiisisaa turan warra biyya irraa baasaa turan jijjiiramnaan nuti isaan sunis nuuf ta'a warri sammuun jijjiirratiin hedduu jira afaan jijjiirratee deebi'ee kanaafuu kun irra dalagamuu qabaa waan namni tokko hojjetu miti waan biyyi guutuun hojii manaa godhachuu qabdu walumaan inshallah irratti hojjenne bakka rakkoo taate sirreessine
qixxummaa majlisa keessatti qixxee akka namni hundi sabni hundi qixxeen jiraatu islaamaa qofaan godhuu irratti inshallah ni hojjenna kuni amma dura hojjetame hin jennu namoonni jijjiiramanii hojiin hin jijjiiramne hojii walumaanuu jijjiirra inshallah rabbi walaaf isa ustaad mee dhuma irratti ka sagantaa keenya goolabaatiin jirra dhaamsa ummata keenya hundaa fi wanti dhaamta yoo jiraate carraa dhumaa isin kenna inshallah dhaamsi gabaabaan ni nan dhaamu ما يسافر أربعة تكجرا لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب درمان أك عقل إنجرتو مسكينمان أك ولا لا إنجرتو ربني يجو أك سممس وني نمر رألا وني ولي رألا تك عمل غاري إنجرتو جان ما يي هواس خنيا وني دامو في دخنا والها خبنيو والها دقينيو ها هجنو تكو هاتانو تكو ما نهدلينو namni ما يسافر أربعة تكتي وانجان كنسني تكديم خبرت دليل توجان مني وجا جارم بلوكيته تكرر جارم وجان الدرة ولد في جارما نمني إذا تعاون القوم لا يعجز القوم إذا تعاونوا جان حواسني تكور ولي جرجاري ومدد أبون قبوجان يور ولي جرجاري يو الجنجاري وان جارو دد أبون قبوجو خناف تكما تكته وجين دلقو بكيرة ولي جوتو والخبجو واللالاس بيخاس تكاس قداس هيوس شوفاو أكا نمومان كبجو ونين ندامو قوتو تخانا خبرا هيوني وغنتوني نمني واقبو حواسا فيدو رتي وانجو خنا رتي هذا لغونجا نامسين ندامو خنوما ورا وان دغي خنتي فيدمو نويس ورا وان دامي خنا في فيسي توجه ربنا هاغودونجا إذن خاب جمتوتا في جالة تمتوتا ماتي وان كينيا هندنيو خبي خيسا خان بيان على جرتن كن قبي رسالة أضيفنو فيه بشنا زأب برودكشن أفريقيا تي في وجين تو دان كان قباتي سنة دهيتو قبي كيسماتي إذن كيسما كينيا قويا هراتين هدو غلطوم ألفات دا أستاذ كينيا خبا جما في جالة ما يجاتيني إذن سجنتان كينيا قويا هراتين قبني دهارني تنافكاتي أن قبي تنتن إسني بيكساس وجين تري حيدر عبد بلسما يوكان كمالي كيسما كينيا هدو غلطوم ألفات دا خرابولا سنجي جاتيني هدو الفادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته